يعني biqiltuun gatamni qorataa yooti obboleessa kooti. Anaaf kaleessalleen obboleessa koo ture, har'alleen obboleessa kooti, borilleen obboleessa kiyya. So wanti inni irra deddeebi'ee baala mukarraa cittee miti. Fira qaba, haadha qaba, abbaa qaba, obbolaa yoo ta'e kan akkasaa tokko kan tokkichi obboleessa kiyyaa kan akkasaa 10 kan baatu obbolaa 10 hin qabaan biqiltuun. Akka waan inni yoon gadde bakka itti hirkadhu dhabee yoon kufee nama na kaasu dhabee wanni inni achii fuudhee asii fuudhee jedhee asirra taa'ee odeessaa ooluuf hin jiru dhugaa dubbachuudha. Never. Anniin obseefii bar. Niin obseefii. Maaliifi bilchaatina hin qabu. Walaloo dubbisuu qofitteen dubbii nama hin barsiisu anyway. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa jirtu walitti himna. Wanti inni akka baala mukarraa cittee godheetiin akka nama fira hin qabne, akka nama hin qabne miidhamtee achi kuftee inni achi gatee inni as gatee naan jedhu hin jiru. Ana gonkumaa namni na gatee hin beeku. Lafaallee nan arganne inni. Siigalee an nama kabaja koo hin qabne miila koo jedhan kaa'anillee jechuudha. Amma ana isa ana si arta mure kana haasofta waan jedhamillee waan quba qabu irraa hin qabu. Ay waliin haasofta. Obboleetti akira antiyaa qabsaa. Inni achi fuudhee kararraa fuudhee maalirraa fuudhee waan jedhe takkaan ani hin qabu. Dhagaan jira. Waan akkas naan jedhe hin qabu. Jedhee jira. Viidiyoo yoo ta'e cicciramaa gadhiifama waan ta'eef arguu dandeessa biqiltuu kunisaan jiru. Viidiyoon cicciramu kun waan inni lafarraa fuudhee karaarraa fuudhee jedhe wayitu hin jiru. No. Jecha kana Yoo inni isa keessattuu ni inni waan siin jedhe hin qabu siin jedhe bara. Inni waan akkas siin jedhe hin qabu. Lama walii galuu keessanii. Ani ko yeroo kamuu dhugaa irra dhaabbadha. Kaleessa guutumaan guututti kaleessa edaa mucichi dhugaa qabaa isiniin jedhe akkuma seeneen. Mucaan dhugaa qabata waaqa lafaa. Kana yoo jedhu kan balleessaa guddaa qabu qoratama kenna san. Qoy nama kana bilookee dhufaa qoca isa asin nalaalaa gara naannaa. Nama deebi'ee? Yaa deebitee jirta. Kanaaf jechuudha. Sillee wanta miira keessa galchu hin jiru. Mucichallee wanta rabsiisu hin jiru. Walumaa galatti 100% wanti isin kaleessa guutan dogoggora guddaadha. Mucaa kana kan waliin haasaa jirtu. Amma asirratti dhugaa dubbanna doktor. Amma anaafsitu jiraame dhugaa jirtu dubbanna. Balleessaan ani kaleessa balleessee maali? Mucicha kana engadda helgadda irraa kaasaa kaleessaati an akka takataataa akka duraa seentiif liivi isinii guddisee kan jira. Bolaloo waliin bolaleessaa jirta. Innis jaalala sii qoodaatillee jaalala qoodaataaf. Quraana waliin qaraatuu gastii olii seentu argaan jira. Jaalalli agatti masan. Nam kun otoo si bira jiru obboleetti jedhaati. Obboleetti jedhaatiin obboleessi akkam obboleetti dhungate sanuu jaarsisii biratti. Kuni badii kiyyaa ta'e baanatu balleesse maaliin godhan amma asirratti doktor biiftu. Harka wal qabatanii natti dhuftanii amma moona waraasisuu jettanii maaltu na'a sababa keessanii. Brother, assalamu alaikum warahmatullah. Sorry. Oh my sister, wallahi waan jira wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh habibti. Baga ziraatti. Ani ana bagana gaanufte. Bagana gaana ida jirtaa caaltu. Jirtaa biqiltoota.
Jira nagaa. Eessaa wal harkiftanii wajjiniin dhuftan amma isin kun wal biraan haftan waan kan gaaffii natti ta'e jedhe doktor maal sirraa qabdi qo'ee biqiltu. Nuti obbolaadha isee faanallee. Isiin immoo obbolaadha jedhaan jirtu bara. Wanti isiin jedhaa turte kan bultiina dhiigaatti jiru si'ii jedhaa jirti bara. Ana moo? Jaalalaan. Ani maali beektaa filmii wanti inni ilaalta uummata Turkiidhaa kaa osoo immoo qabda. Warra Usmaanii? Beera isaa lamaan ni beektaa jaartii isaa lamaan. Jarmanitti ta'anii barjarri kun. Gurbaanis fiilmuma sana hordofa qorataanii haalaan jaallata fiilmii jaraa sana. Kanaaf akshiina sanaan nutti ka'innis rabbi isaaf haa dhiisu. Biqiltuu. Baga yoo dhuftee anaa dhufu obboleettii koo qaalii barbu naman kabaju naman jaalladhu agartuu kan koo yoon siin jedhe laabeettaa sitti xiqqaata jechi agartuu koo jedhu sii galee. Doktora kan akkatti faaruu heddummeessee gumaan reefuma guddoo ture hayyee. Ati caaltu anammas maa. Hayi rakkoon qabu duuba nama abbaan namaayyuu garbicha jedhan. Isuma funduraa ilaalanii dudduubaa ta'a. Wannan isinitti dhaammachuu barbaade jedhe isinii. Aleessa jechuudha. Aleessa wanni keessaa yeroo nan isin biraa ba'ee xiqqoo akka nagachiisee silkii koo yeroon ol fuudhee jedhu inboksiidhaan natti argame bultiina diigsistee kallattii hedduu. Yookaan sheeka bira dhaqee sheekotii waggaa 35 ilmi rabbii barsiisaa turan. Bira dhaqee tan akkati jiraachuufis taa'uufis wanni shamara jedhan akka ijaan sin ilaalle haati manaa keetii edanarraa kaastee akkasiin dubbii sirratti bantu si godha jennaan sa'aatii nan silaa dhaqee rafutti waan sana yaadadhee jechuudha. Dirqama akkan gara kana dhufee walitti sin araarsuudha dhufee jechuudha maammee wajjin. Innis maammee jaalala keetiin miidhamee jira. Bakka kanatti maalish guuma? Namni na jaallachuun dura akkana kabaju. Guma dubbii maayii faamilii koolee kana kabaju. Kabajaa fi amanamummaa hin qabne jaalala miti sun waan biraati malee. Anis dhiira sirraan adda ba'uu. Jaalalli koo dhugaa isiinirraa fagoo kottuu natti siqii natti mi waan tokko ani yaada keetiin hedduu miidhameera keessi koo nam kan obbolaadhaa jettanii cabsitanii dhugaa lafa jirtu afaan cabsitanii deemtanii barreessu. Namni nadhu maaloo isa darbeef jedhee nan baatin haaloo. Anis dadhabeera sirraan adda ba'uu.